السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب الحمد لله يعني نجاكوت نجيني كي هنجار الله هنك وجارا بك جرتن مرس نجو دعوتهم كي فيديو الرغن كيساتي آبي بيجي ساعاتي لما يوكين دقيقات إبلا لما بيجي حاسو تندن ديسنين نسنيف كبردف آبي أجايباتي آبي كنا بركنا كفار اتقو تنجي چودا أجيبو دي چودا بيجي تهي بيجي بربادن تو كوي چودا دقيقات إبلا لما سنيف كنا چودا عشر رياليدان يوكين بركودانين بتاعكان ساكن بتامو بركودان يرو تقول تانجا چودا دقيقة إبلا ما إسنيف كنا يچودا سنيكلا كان كيسا سنيف ترومو يوكو ستن جاء توكو يوكين بولي صدوما كيسا سنيف ترو يچودا يوكو ستني حاسوتن چودا يوكو رومو علاتو الاتحاد وتن دقيقة إبلا ما سنيف كنا يچودا سنيكلا بيجي برباد نه يچودا بيجي كني تهي بيجي بروتا هي يعني بيجي برباد نن إسنيف بيل انترناشنال يچودا سنيكلا आप ये जायबात है आप ये कनान हरा वसुमरसिस egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool kajettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hangaa barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Ayya daawwattootaan kiyyaa aappichi kana aappii isa kana aappiin kun maqaan isaa tiwstar jedhama jechuudha. Akkuma mabruukiiti jechuudha. Garuu garaagarummaan isaadha daqiiqaa 200 isiniif kenna akkasuma kaardiin isalleen bir 10 qofaadhaan jechuudha yookiin riyaala 10 kan bitan jechuudha. Suuqa kamuutti ni argatan jechuudha. Suuqa kamuu dhattanii yoo gaafatan bitaakaan isaatis maqaan isaa tiwstar jedhama jechuudha. Aappii kana pilaastorii keessaa kan argatanii pilaastorii keessaa argataniiti. tiwstar jettanii barreessanii aappiin kun osoo kana jechuudha. Aappii ni buufattanii kun maqaan isaadhaa kana jechuudha. Yeroo buufattan aappiin haala kanaan yuuzarneemii fi paaswoordii isin gaafata jechuudha. Bigaalaa kamiyyuu dhattanii bitachuu dandeessan jechuudha. Bigaalaa kamiyyuu ni argattanii qarshii 10 yookiin riyaala 10 kan bittan bittaa kaasaadha. Username isa gama waliin guutanii paaspoortii isa gama waliin guutanii achi booda loogiin gootanii bir 10tuun keessa isiniif gala jechuudha. Bir 10 kan bitamtuunis kan isiniif kennus bir 10 garuu daqiiqaan ittiin haasoftan daqiiqaa 200. Achi booda yeroo banatan jechuudha haala kanaan lakkoofsatti guutan biyya barbaadan bilbiluu dandeessan jechuudha isinii galee. Biyya barbaadan jechuudha doolaa barbaadan biyya keenya ta'ee doolaa biraadhaa ta'ee bakka barbaadan bilbiluu dandeessan bilbilachuu ni dandeessan jechuudha. Kan keessa isiniif turu yeroo ta'u gaa guutan jechuudha ji'a tokkoon booda eksibaar ta'a jechuudha. Isinii galee. Garuu asirratti wanni beekuu qabdan tokko jechuudha. Niitoorkiidhaan bilbila yaa'anii shabaka qabaachuu qabdanii yookiin waayifaayi qabaachuu qabdanii yookiin daataa qabaachuu qabdan. Isinii galee. Dhuguma lakkoofsa barbaadan itti naqxanii itti guutanii bilbiluu dandeessan malee garuu shabakaa malee isiniif hin bilbilu jechuudha. Bilbiloo akka kashaafaa akka seene jechuudha isinii galee shabakaa isin barbaachisa. Shabakaadhaan kan bilbiluu dandeessan jechuudha isinii galee. Waayifaayi haa ta'u daataa haa ta'u rakkoon qabu aamshee shabakaa qabaachuu qabdanii alaatul isiniif bilbila jechuudha lakkoofsa barbaadan itti guuttan isin haasa'uu qofa jechuudha aloo jiru. Aappiin kun aappii bareedaadha jechuudha. Akkuma mabruukii san jechuudha bittaaqaan isaatis akkuma bittaaqaa mabruukiidhaa bigaalaa kamiyyuu irrattan ni gaafatan jechuudha. Garuu maqaan isaadha akkuma asirratti isiniif hime maqaan aappichaatis tiwstar jedhama. Maqaan ammoo bittaaqaa isalleen kaardiin isaa jechuudha. Tiwstar jettanii gaafatan jechuudha isinii galee. Bigaalaa kamiyyuu ni argatan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jettan abdii qabaa. Barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanidha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.